Yaadannoo otoo hin dubbatiin namoota ashee boonoo godhadhaa. Ashee kana godhadhaa akkaawuntii sama Yaadannootti deemte rakkoo qabu. Dubbataa nariifatiin asii galcheenaa hin tasgabbaayii. Tasgabbaayii boleessoo tasgabbaayii. Oromoon gaafa lubbuun jiru foloo waliin godhu gaafa du'e malee yoo amma dhiise amma foloo abbaan barbaade namatti argatu dhiise tamma. Ashee foloo godha anaan miti yaadannoo sin barbaachisu anas nu barbaachisu. Akkaan maati. Chaartii burtee kana gashaa amma isheen rakkoo qabdi nan beekadha burtee kana gashaa. Dhiifama waa tokko dubbadhee bahuun barbaada. Galatoomaa keessumaa. Fedhii keessanii namni tokko nu bu'aatii namni yaadan kennine bu'aatii wanno burteen kun agartu. Foloo taasisaa namoota keessa jiranii ani dhugaa rabbiitiif yoo ta'e waan baay'eetu jira. Waan baay'eetu jira. Maalinni seerri ministeriin tokko yookaan qaama kabachiisan tokko maaliif akka deemu akkamitti akka deemu eenyu waliin akka deemu eessatti akka deemu yoom akka deemu maaliif akka deemu beeka. Maaliifin yeroo nuti asirratti akkamitti itti kennite maaliif itti kennite yoom itti kennite jennu waan baay'ee ta'uu danda'a. Kanaaf keessatti haasa'uun immoo barbaachisummaa qaba. Maaliifin har'a olaantummaa seeraa xiqqummaa irraa kan kabachiisnee beeknaa har'as kabachiisaa irraa borus immoo itti fufnee kabachiisna. Itoophiyaan seera qabdi seera qabdi. Seerri sayyummoo dhiiga ilmaan Oromoo hedduun itti dhangala'eetu seerri biyyattii keessa sirriitti akka daree kabajamu godhamee jira. Itti fufees hin jiraata jechuudha. Seerri har'a dhibbaan dhibba jira. Waan nama baay'eetti har'a biyya ergisaadhaan keessa jiraatu keessatti akka waan Itoophiyaan biyya kamii gadi diimokiraasii hin qabaanne namummaa seera tasgabbii hin qabaanne taasisaa biyyi baay'een. Paaspoortiin isaa garuu Itoophiyaadha. Wayi tuulaman jedhu, wayi sikkoomandoon jedhu, wayi arfan qalloon jedhu, wayi Oromiyaan jedhu Itoophiyaadha. Keessumaa innannaa hin deebi'a. Rakkoon tokko hin jiru. Irratti hojjechaa jirra seera wajjin jechuudha. Keessumaa inni Oromoo guyyaa guyyaan gad xiqqeessaa ooltu. Keessumaa inni Oromoo guyyaa guyyaadhaan gad xiqqeessaa ooltu. Inni jechoota mileenan gadi naqaa akka barbaadde haadha Oromoo mataa gad deebisee arrabsaa ooltu. Gaafa boolee seente gammachuu boolee osoo hin ta'in gammachuu qaallittii si eeggataa jechuudha. Jala mureen sitti mashii kana waan dogoggoran qabu ishiin kun yeroo baay'illee ishii kana nan yaadannoo dhiifama waliini maadamiin natti dhufti jechaarti burteen kun yaada qabdi bakka. Eesh haa dubbattu. Tifoo fi burtee. Nagalchuu keetiif fikriyyee baay'ee tokko galatoomisin jechaa beektaa kiyya rakkoon daran baay'ee cimaadha. Baay'ee namaa ol immoo ulfaataa jeetii yaada maaliif karaa yookiin dhiirri tokko ittiin na nyaata osoo hin taane kan na nyaate fira kiyya jechuudha obboleessa abbaa kiyyaatu na nyaate tanaan duras wanni miidiyaa irrattis baay'een bu'aa ture. Sagalees dhabee dadhabee jennaan umarra boo'ee namnis sheernaa godhee hanga tokko na jajjabeessaa turani. Inumaa hanga lubbuu aga sammuu kiyya saatu maran ga'e jechuudha. Ulfaata garuu odoon jalqabarraa jammaree xiqqooshii sa'aatiinis nagaas natti fakkaatu daddafeetan gaggabaabsee haasaa. Jalqaba biyya Dubaay kana ofee gaafa ji'a afuraffaa hojiinis naa ta'uu didee mana gara birootti nan deebi'e kan gara birootti deebi'e moo mindaa kiyya ji'a tokko warri biroo narraa fudhatanii hin beektan jechuudha haala Dubaay kana keessa ulfaataadha. San booda mooyyuu ammallee madaamii biraatitti nagalchite namittiin biroo nagalchiteen booda anis xiqqooshii akkamitti birrii ji'a kanaa nyaatama kan jedhu irraa bakka aarii fi likkii keessa galee na dhukkubsa'e. Ji'a tokko bakka mana yaala hospitaala nan ciise. Egan ciisee jedhee qaama kiyya kana na dhiitesse. Bakka qaama kiyya kana na jajallise jechuudha. Maaliif akka ta'e garuu hin beekne. Na fayye. Hiriyoota koo na gargaaranii bakka maallaqa walitti naa guranii mana yaala na geessanii nan fayye. Fayyee egan jedhee mooyyuu akka carraa ta'eetoo wanti hunduu carraadha nama fayyaa hin qabne na gahe. Manichi jechuudha. Nagayeetanii sarratanyaan hunduu bakka ani waaqayyo kan kana hunda keessa na baasee jedhee isaanis akkuma anaa kana duraan fayyaa qaban waan ta'eefi fayyaan harka rabbiiti jedhee dugda kiyya hidhadhee hojii kiyyatti fufe. Ifa manaa go'aatii maallaqa doolchee tokko namaafis erguus hin jaaladhu liqas bittinneessuus hin jaaladhu jechuudha. Jechuun namni hunduuyyuu bittinneessa jechuu kiyyaa miti.
maallaqa kana walitti qaba'ee tan maallaqa waggaa tokkoo fi ji'a tokko sarraatanyaan hunduu hin dhufan dhufuun deema waan ta'eef mana haadhaa fi mana ilmaa hojjechaa tan ture. Maaliif namni lama dubartoota lama fayyaan qabani sansalataan aman jechuudha. Ofi to'achuu hin danda'ani. Maatii 16 horadhee tan nama qusataa lamaa fi nama 16 bakka sarraatanyaa mindaa nama lama naa kaffalaa birrii 1,500 waciiti ya jimaata mooyyuu birrii 100 naa kennan jechuudha. Du'aa inuu godhii naan jedhan. Maaliif namoota kubsoota sanii jechuudha. Akka irraan deemneef naa kennan. Maallaqa isaan naa kennan kana waciiwwan godhadhu mindaa kana immoo dodolche tokko irraan balleessiin 19,000 fi diraama 500 walitti qabadhe. ማለት ድራማ 19,000 ወልት ቀበተ 19,500 walitti qabadhe. እሺ hin balleessu doolche tokko hin balleessu. Obboleettiin tiyya kaansarii dhukkubsatti. Na gargaari yeroo naan jettu ani nama fayyaa hin qabneen eegee maallaqa kana fide obboleettii tiyya obboleewwan koo kadhadhu yookiin immoo nama sitti dhiyaatu kadhadhu malee ani maallaqa kana doolche tokko keessa balleessuu hin danda'u kan jedhu deebitee obboleettii tiyyatti garaa jabaa jechuudha akkataatti maallaqa san fide waan hin beekuuf. Maaliifi nama fayyaa hin qabneenan albee waraanamaa ture. Maallaqa jedhee jechuudha. Seenaa addaa isinitti hima. Kanaaf gaaf tokko nan deema biirootti na deebisi yeroon jedhuuni madaami tiyyaan na yaamte rabbii jettee na biraa hin deemini. Ijoolleen tiyya akkuma kee kana fayyaa qabanii turani. Guddinuma keessa kana na jalaa ta'ani sarraatanyaan hunduu hin deema. Sillee rabbi carraa akka ijoollee tiyyaa tana si godhuu danda'a waan ta'eef anuma bira taa'ii rabbi jedhi yoo dhukkubsattillee yoo dadhabdellee boqonnaas si kenne yoo dhukkubsattillee si jaala ilmootii wajjin akka ilmootiitti si ilaalanaan jette waggaa tokkoo fi ji'a tokko namitti tana bira taa'e jechuudha. Yeroon taa'u kana yeroo sansalata qaama ishiirraa hiikanii yeroo jedhan warra hundaa dhiistee uftee ana kokkee na qabattee na ajjeestee kan oolte giddin nama lamaaf narraa buqqisan jechuudha nama fayyaa hin qabne. Yeroo narraa buqqisan kana maalan jedhee maamaan hin hojjedhu mana kee yookiin biyyatti na galchi yookiin biirootti na deebisi rabbi jedhee ani shaanxaa fudhadhee hiriyoonni kiyya yoo shaanxaa fudhatanii galan ani immoo reeffi gara akka biyya kiyyaatti haadha kiyyatti galu hin fedhu hin jedheen jechuudha. Je'eetan silkiin maatii kiyyaa na dide. Silkiin maatii kiyyaa kun na didee nan bilbila na didee maallaqa kana nyaatamurra dhugaa rabbi bakka humaa ani jechuun abdii tokkoon qabuun jee nama shan mujaattiin bilbiladhe hunduu fidisii qabnaa naan jedhan. Maal amanee tan kenna maallaqa kanatti. Obboleewwan kiyya mooyyuu xiqqoo ishee kutaa 12 qoruu iddoo irraa gara iddootti fagaatanii deemanii jiran. Tokko zuwaa deeme silkiin ani kaasuu hin danda'u naan jedhe yeroo sanitti bakka anillee cinqamee tan jira namittiin biirootillee ani itti agarsiisee madaa kiyya kana kaasetti ergee rakkoo kana keessan ture garuu danda'e hamma kana humna kiyyaa ol ta'e yoon jedhuun ufanii tosii hafuudhaan naan jette. Dura birrii 1,000 nyaatamee miti. Kana hunda waan nyaatame mooyyuu anu sammuun hin galu. Sanuu rakkoo kana keessa dhukkubsadhee sanuu nama fayyaa hin qabne eege. Jedhee tan obboleessa abbaa kiyyaa tokko argadhe. Silkiin naa hojjete jechuudha. Nama naannoo kiyyaa silkii naa kenna silkiin maatii kiyyaa na dide waan jedhuun namni naa kenne. Maaleessuma keetii miti. Gaafa abbaan kiyya dhuummoo ilmooti yadaraa jee iddoo isaaniin. Abbaan qabuun. San booda nan bilbileetti maal taati naan jedhe. Jechoota isiniin jedhe kanan itti hime jechuudha. Rakkoo kana keessan jira. Ati bu'aa abbaa kiyyaati waan ta'eef rabbii jedhiitii warra kiyya bira dhaqiitii himoo kanaan himuma lakkoofsa kanaan jechuudha. Himoo fayyadama. Buuke kiyya kaasinaa ergaadha tiyyatti naa himiiti. Mucayyoo rakkoo keessa jirti naan jedhi naa himi. Wanuma feellee doo ta'e obboleewwan kiyya caalaa haadha tiyyatu naa rifata. Hin jedheen jechuudha. Buukii kanallee kaasinaa erguu didee akka rakkattee miti umarra natti ergiti. Maallaqa kana nan nyaadhaan jedhu kutatee daa'imni naaf. Seenaa garaa isin nyaatu. San booda eshi adaraa rabbi ilmoo qabda. Adaraa du'aa abbaa keetii rabbuma keetii jedhiitii akka mallee footoo kaasinaa ergeshi buukee kiyyan jedhee na didee ammallee. Warra akalee sanitti naa lallabititti naa himi. Akanii warra kiyyatti naa himani maasaa nu biraa qabanii jedheen qonna nu biraa qabanii na didee jechuudha. Daata waggaa tokko birrii 1,000 nan eef. Aqeeto maatii kiyya sagalee naa qabsiisee ergaan kennu ga'e akka jedhanitti naanaa jedhan jedhee jechuudha. San booda sanillee hin didee eshi deemsa daqiiqa 10 aqee ergaa maatii keetti naa himuuf
birrii kuma kudhan Itoophiyaatti sii kennan jedhe kuma kudhan jechuu san diraame bashan buukii ofii natti erga jechuudha waan kana jedhu silkiin maatii keetiin adii naan jedhe shobboleewwan kiyyatti naa himin jedhe obboleewwan kee manan jiran naan jedhe eessuma kiyya guddichatti naa himin jedhe haati manaa isaa goosatti hospitaala jiran naan jedhe yeroo kanatti maalaan taa'amee carraan koo yaa Oromoo carraan kiyya eessa dhaqame waan godhu abeetan nyaatu isaa nyaatu jedheetan itti erguuf waan ta'u lafa kana biti naan jedhe viidiyoo waraabee naa erge lafti kun kaaree afura sallaa katamaa walakkaa keessa lakki isin amanuun jedhe lafa kana biti hanga ati galtutti hanga miliyoona 2 miliyoona 3 sii deemuu danda'a naan jedhe jechuun gatiin isaa sii deemuu danda'a naan jedhe ani sodaa'ee jira eeshii eega jette obboleessa kiyya tokko naa yaamiti isatti naa dabaleeti daanga diimbarii naa godhaati eega na gargaarte naaf waan kana sirreessinaan ani magaalaan jira baadiyyaa deemuu danda'u naan jedhe kanaaf silkiin hojjete naan jedhe lafa kanas viidiyoo waraabee naa erge iddoo lafa keetii kana naan jedhe hayyee namittiin immoo taaksiin karaarra ga'ee jira naan jette namittiin biiroo namittiin immoo amaara kondareedha durumaayyuu achi keessattuun afaan Oromoo dubbannu Oromoo ibaab jetti dhimma narraa qabdi jechuudha waan go'a beetan birrii kanatti ergee ji'a tokko biiroo taa'ee hojiin arganne waayifaa argadhee maatii kiyya yoon dubbisu ergaan akkanaas hin ga'e nuun jedhu nuun geenye naan jedha obboleessa koo wanta akkanaas hin ga'e nuun geenye naan jedha haadha xiyyaanillee hin geenye garuu inni maal naan jedhe haati ta'e maarree rakkoo qaba abbaan keessanuu gaafa lubbuun keessa baatu harka sin qabee mucayyoo ta'e agaraa siin jedhee miti boobootiif rakkoo qaba naan jette haati tiitu naan jedhe garuu haati xiyyaammoo hin jenne kan irrifattee dhukkubsatte haati tiyya fayyadaa jechuudha gaafa Gabreeliin du'ee ooletan gaafa 20 bu'aa ooletan gaafa maaranii bakka namitti hin deeminaan jette silatiin godhe jechuudha maaramitti birrii silati sunillee keessa jirti birrii kun 15 birrii 500 xiyyaati haati xiyyaatti buna daffistee salootii naa goote maaramitti silati naa galchitu jedheeta birrii kana hundaatti galche jechuudha waraqata naa ergin ergu nama na ishii nama na abbaa lafaa naa ergi abbaa lafaa si malee hin beekunaan jedhee jiraa hoo yoo si hin taane nan kaada naan jedhe eeshii inni surree atane dubartiidha itti dafqee itti beelaayitan fide dhiira akkamitti dafqa xiyyaa kan dhaabatee si malee hin beeku naan jedhu naan jedhe nan kadhadhe na dide obboleewwan kiyya ajjeesanii xoolan jechuudha jidduu sanitti anuuyyuu sababa yookiin obboleewwan kiyya ilmoo qabanii ilmoo isaaniitti irraa gudii ta'anii xoolan jechuudha waraqatni naa erge feekii naa erge harkaan barreesse keessa si erguu nan danda'a maxxansuu dandeecha yeroo dubboo'ee maxxanselleedha akka sammuu ta'eetan torbee tokko hidhame namaan mindaa kiyya ji'a lakkaa'etti fudhachuu dadhabe gocheen irratti raawwate saniin obboleewwan koo ammaan ragaa baankii kan maqaa kiyyan irratti galcheen hin qaba na harka jira jechuu arisiitichi laficha sanillee waraqata feekii naa erge namoota inni naa erge suni soqeetaan karaa feesbuukii karaa tiktookittiin boo'ee boochise viidiyoo gara 20 ol hojjedhee nama bicha argadhee ragaa inni abbaa lafaa inni jedhee naa erge san argadhee ragoota inni naa erge san bootan hin beekamoo gammaabe abbaa lafaa dallaala wayii bitadheetan silkii sarraa fuudhiti naa erge jedheeni birrii 600 Itoophiyaa kenneefi haqee abbaa lafaa inni jedhee sobaan inni naa erge san na dubbisiise namichi abbaa gadaati nama haqa namaa nyaatu otoo hin taane nama haqa namaa galchuu lafarra gangala'ee kan itti boo'e bakka lafumarra gangala'ee boo'ee bakka jechuu bakka asiruma keessaa baati malee mucaan tun hin galtu aganni jedhutti rakkoon akkanaa narra ga'ee yoon jedhuun lafa narraa hin binne garuu haqa keetisiif hin aabadha lafa nani gibira gabbaru na jalatti gurgure si cinaa aabanna godina irraa waraqata barreeffannee bulchiinsa aanaa keessanitti itti ergine wanti kun furmaata akka argatuu fi yakka guddaadha yookiin kan naan jedhu inni deebinaa kenne akkasitti nan taa'ee galuuf doolche takkallee harkaan qabu ture yeroo sanitti garuu amma rabbii kiyya galannaa ga'u godhadhee tan jira
Bootas bita'ee manas jaarradhee tan jira. Boota lammataatiillee bita'ee tan jira. Jabaadhee yookiin immoo gani na kuffisee immoo caalee argamuu qaba jedhee eessaa fiddee bitte naan jedhan dura boota mana biraa bita'ee boota biraa bita'ee tan ijaarradhee tan jira waan ta'eef akkamitti teenya waggaa 10 hojjettee teenya waggaa 9 hojjettee ati eessaa fidde jecha jedhu naan jedhu jalqabe jechuudha. Egaa birriin kun isa bira ga'e. Amanee ittiin kennannee wantichi lafa waan ta'eef amma wanti isiniin jechuu barbaadu hundi keessanuu amantii keessanitti itti rabbinaa kadhadhaayi. Kuni gocha obboleessa abbaa kiyyaa gocha fira kiyyaati gocha alagaati miti. Garuu mooyi haasaa kee irratti namni kun ammati birrii diraamaa itti ergite diraamaa 19,500 itti ergiteetu si kaadee jechuudha. Lafa ragaa feekinaa erge ka. Ragaa abbaan lafa birrii meeqata birrii Itoophiyaatti burte? Birrii meeqadha? Qarraa birrii miliyoona birrii ammaati naannoo 900 ta'a. Ammayyuu miliyoona guutuu jechuudha. Yeroo kamidha? Yoomidha wantichi? Wantichi bara 2015. Yeroo sana birriin diraamni meeqa ture? Diraamni meeqa akka ture hin beeku garuu kan ittiin galche risiitii ragaa guutuu viidiyoo isaa barreeffama isaa wantoota guutuun qaba. Risiitii qabda taanaanu tokkoffaa amantii hir'isuudhaan gaafachuu dandeessi. Tokko amantii hir'isuudhaan gaafachuu dandeessa. Lammaffaa abbaa gadaatiin gaafachuu dandeessa. Eessadha hoo lafichi? Laficha sallaadha. Arsiidha jechuudha. Yaa walumaa galatti risiitii qabda taanaan yoo karaa seeraa jalqaba dura karaa abbaa gadaa gaafatta. Birrii amanaa itti kennee na kaadee amantii na hir'isee risiitiin qabaa naa kaksiisaayi naa kennamoo naan kennu naa gaafadha tan dura. Yoo hin qabu immoo jedhe akka inni sii kakatu goota. 31 shilingiidha. Yoo amane immoo sii kaffala yoo kaffalu barsiisan gaafatta. Guddata amaneetti hin kennine barama birrii lafa naan jennaanin lafummaadhaan itti kenne malee hoo imaanaa naa ol kaa'an jenne barama kun. Wanni asirratti nuun galle tokko lubbu. Sanas ta'ee sanas amantii dhumaan kennite kan haa bitattee amante. Birrii si nyaatee lafallee hin kennine. Naammatisa namni kun akka siif wannoo jedhu barbaadda jechuudha. Akka seeratti si dhiyaatu. Amma rasiitii hundumaa biraa qabda. Wanna hundaa guutuun qaba. Garuu immoo wanni jechuu barbaade biyyas galee illee ta'ee yoo asheen kun siif adeemsu. Gisee tokko bakka kanatti waan ifa godhuu qabdu burte. Ifa godhuu kan qabdu laficha jecha birrii kana laatte. Inni kun maqaa isaatiin dura amantaadha. Maaliif lafa naaf laata? Maallaqni koo lafarra naa oola kan jedhudha tokko. Inni itti aanu laficha sin arganne maallaqa keetis isumatti harkatti gale miti. Isa lammaffaadha. Isa sadaffaan immoo amma waan godhuu qabdu sittima. Waan godhuu qabdu isa duraasaa akkuma guddataan jedhe abbaa gadaatii namichi jette abbaan lafichaa kanarra geessetta miti. Abbaan lafichaa abbaa gadaa taanaan seera biyyattiitiin seera luga afaan keenyaatiin seera oromummaatiin abbaa gadaadhaan qabda isa. Abbaa gadaan qabdee abbaa gadaa darbe taanaan kara seeraa dhufta. Kara seeraa immoo dhuftu immoo ragaa guutuu isaa qabatta. Qaba jetteetta miti waa hunda isaa. qaba hunda. Ayyee amma maal akkasii ta'uu barbaadde uummanni asirra 446 jira. Maal akka ta'uu barbaadda fedhiin kees maali? Akkam akka ta'us barbaadda kun gaafidha. Ani wanti barbaadu lafan barbaada. Achirratti qoyi. Amma wanta iddoo kanatti wanta adda addaa walitti qabdee nu deebistu jira jechuun wanti fantaane tokkos jira waan ta'eef akkuma amma gaaffii mana keessa sii dhiyaate fakkeenyaaf yeroo ati dallaalaa dhattee gaafattee jettu ati odeeffannoo dhageesse nama akkasirraan bite gaafattee immoo ati dallaalaan sun dhaqee dubbisu namni kun abbaa gadaa ta'uusaa barte. Malee namni sun gaafate dubbistu lafa narraa biteera maallaqa natti kenneera jedhee wanta lafa sinirraa biteera jettee wanta ati gaafatte jira iddoo kanatti wanta ati nama sana qulqulleeffatte abbaa gadaa sanarraa lafa bituusaa. Qulqulleeffa'ee kan jira bakka hanga torbee har'aatitti abbaa gadaa sanii asii laayivii kanarratti dhiyeessuu nan danda'a jechuudha. Seeraan wanta jiru hundaayyuu wanta namichi firri kun raawwate kana guutuu ufee uummata Oromootiif dubbachuu nama danda'udha.
Ama itti gochuu dandeessaa si dhufuu danda'a. Ammaa fi kaardi bitee bilbileetanii isaan isin dubbisiisuu nan danda'a. Inni isaan waan isaan jedhani ani lafuma kanaayyuu gurguruu hin qabu. Waa'ee bilbiluu dandeenya nuti biyya keessa jirra waan ta'eef rakkoon qabu talaa jiraattee bilbila isaa nutti himte anis yaadannoo si bilbiluu danda'a. Isaa qofa nuuf kenni inni rakkoon qabu ati yafikir sa'uudhaaf kenni ishiin nuuf haa kennitu. Namichi tooftaa maallaqa of harkaan gaateen booda karaa ittiin maallaqa sana nyaatu falafaleetu lafan ittiin bitaa hidheen malee lafichis hin bitamne amma akkasirritti wanta daddabayee tokko jechuudha. Lafa sana tooftaa baafateetu eddasi lafan bitaa hidheen namni kun immoo lafan gurgurree jechaa jira abbaan gadaa kun fakkeenyaaf akka nu bachaa jirutti jechuudha. Namni sun immoo lafan gurgurreen immoo maqaa nama kanaa dhaateera namni walitti dhufeera. So tokko karaa mana murtii aadaatiin gaafachuu hin dandeessi nama sana kaksiisuudhaan lammaffaa ragaa seeraatiin gaafachuu hin dandeessi ragaan jira waan ta'eef jechuudha. Inni kan biraa namichi bilbilli jiraate taanan daayireektilii asirratti bilbilee biyya keessa jirra waan ta'eef gaafachuun hin danda'ama qaamolee nageenyaa jiranis quunnamuun hin danda'ama salphaadha waan ta'eef jechuudha. Waan nama rakkisuu hin qabu. Namichuma fira kiyya jettu sanallee gaafachuu dandeenya nuti ko maaliif dhoowwattee maali rakkoon kee maaliif hin danda'ama eenyuun gaafachuu ko gaafachuu hin danda'ama rakkoo tokko iyyuu hin qabu. Bilbilli isaa jiraannan nu quunnamsiisi. Rakkoon qabu har obboleessa kiyya bilbileetanii silkii qaqaayyara. Ani itti bilbilee toyyoonan jedhu imoo maqaan qayaayyarata jechuudha. Imoos maqaan qayaayyaratee akkan isan beeynetti onlaayinii irra bayeetoo yeroo kamiyyuu na laala. Firumti kiyya kun. Amma maal godhaa obboleewwan kiyya lubbuu isaa baasanii xoolanii fuudheti lafa nutti agarsiise lafa obboleettii teenyaa jedhanii isaan qabanii hudhanii qabanii fuudhee deemee lafa nama biraa meedaatti agarsiise. Asalluma geesse. Yeroo san immoo roobni akka badaa roobara waan ta'eef itti deebi'eetiin dhagaa irratti buusee mana irratti si ijaara kinoo boota nutti asarakkabee jira. Naan jedhe obboleessi kiyya gaafa ji'a lammaffaa inni akaatti buusuu dhaqu abbaan lafaan namni biraa lafti kiyyaa miti maal dhagaa irratti baastan irratti buusan maal irraa qabdanii jedheen jechuudha. Sadarkaa kana mulu ani jechuun ana qofa osoo hin taane ijoolleen teenya mana namaa keessatti gubattee beeloftee ol baastee dubbachuu kan an dadhaban kan gubata kan na caaluu qabullee jiraachuu danda'a waan ta'e ani garuu jechuudha akka seerattis ta'ee waan feellee haa ta'u odoo mootummaa keenya kana tumsa addaan utume kan ani fitiin barbaadan uummata Itoophiyaa guutuu biyya keessa biyya alaa jiru. Jechuudha nama si gargaaruun dhabamu ati itti qophaa'ee keessaan immoo haasofnaa dubbina dubbisi keessan ishee. Ooma tokko rakkoon hin jiru abbaa gadaa sanillee dhiyeessuu nan danda'a asirratti. Yookiin immoo laayivii kana seenee isaanitti bilbilaa sagalee isaanii waraabbachuu ni dandeessa. Gocha inni raawwate jechuudha. Kori burte akkamitti obboleenyi kee odoo nama irraa bite hin argin naqanii dhakaacha irratti buusa. Nama irraa bite odoo hin argin. Asara akka beekaa lama maaliyaa bootaan obboleettii teenya eessa hoo jedhan ani naannawa boqojjiiti. Bootaan an bitame asallaadha. Yeroo sanitti ani rakkoo keessan jira. Maatii kiyyan qonnomne waan ta'eef boota viidiyoo ni naa waraabee naa erge sani duruma viidiyoo fi boota obboleessi kiyya abatee kinooti bootaan kana jennutti asara akka jedhuu fi viidiyoo wal biratti qabee ol laalu boota walitti wal na fakkaachuu dide. Jedhatamma bilbilaan yookiin suuraadhaan amanuu dandeessa amanuu dhiisuu dandeessa isaan akkamitti namticha inni irraa bite san odoo hin beekin dhakaachuu meeqan buufama kasaaraa meeqa dirati keessa galchan akkamitti dhakaacha irratti buusan odoo namicha hin argin. Jechi kiyya maal seekee isaanillee bakka nu nyaata jedhanii wanti shakkan hin jiru bari naannawuma keenya gamaa gamana obboleettii tiyya laal qotiyyoo keenyan qotata farda keenya yaabbata namni kun. Nama mandara lama bichaatu addaan nu baasa shangoon tokko bita kiristaanii iddoo tokko namni kun obboleessa abbaa kiyyaati namni tasuma waan akkanaa kana raawwate jeessa shakke tokkollee hin jiru alagaa miti bakka nutti asarakkabee jira jedhanii isaan dacha'anii yeroo galanii osoo mana irratti ijaaruuf dhaqan miti jedhe kun namni biraa jechuudha. Waa wal borce wayitu jira. Waa wal borce wayitu jira. Iddoo kana anaaf mee uummanni asirra jirtan dhugaa wanni kun sirriitti waan namni isinii galee hoo jiraate mee yaada itti kenna. Waa hundaafuu tokkoffaa obboleewwan kan kee
ragaa guutuu yookaan faayila guutuu faayila lafti akkanumaan hin bitamu jarana. Beektu miti kana lafti akkanumaan hin jedhee ani abbamtu tokko lafti kee kana jedhee ani dhakaa fe'ee dhaqee irratti hin buusu. Faayilli guutuun otoo hin jiraatiin faayila guutuu otoo hin argin akkamittiin naqee dhakaa buusuudhaaf dhaqa. Inni kun tokkoffaadha. Lammaffaa immoo mee warreen dhugaa yaadni kun sinii gale maal akka ta'uu qabus warreen hubattan. Mee dhugaa yaadatti kennaan xiqqoo na walnaalaa wal'ee. Ashee amma laa rakkoo guddaa jira biyya keenya keessatti namoonni baay'ee sanada sobaa dhiyeessu beektaa. Sanada sobaa sanada dhugaa fakkaatu maatabaan kan rukutame kan wali nama sarajjaatti raawwatame faa dhiyeessu. Amma isaan kun immoo gara magaalaa baadiyyaati wiilii soontinii harkumaan barreeffame kompiitaraan barreeffame namni bal'attee fiduu danda'u waan ta'eef ragaan qabaatte waraqaa garuu sobaan qophaa'e waraqichi beektaa. Namoonni baay'een kan ittiin gowwamanii kaartaa sobaallee kan dhiyeeffate mana kanan biteedhee namarraa nyaate baay'ee jira. Waan ragaa qabatamaan isii kennu ragaa sobaan tinii sobaan na bira jira amma kaartaa sobaatiin gowwomse ijoollee lamaa sadii irraa kan saba kan nyaate waggaa lamaa waggaa sadii irraa nyaate jira. Ammijattii kanaas akkasii beektaan jarra dhittaman tokkoffaa maatiidhaan soba jedhanii namanne lammaffaa immoo waraqaa itti erge qaba waraqaa sobaa intalattii kanatti jechuudha. Kun sirriidha. Inta akkas maaliif waa baay'ee ergaa walla waan ta'eef. Amma karaa malaatti adeemnu. Dhageessa miti karaa mala isaatti adeemnu. Nan dhiyeessaa abbaa gadaas jetteetti miti micoon haa dhiyeessitu isas. Amma harka caalaa kanarraa fixuu dandeenyu abbaa gadaa sanadha. Abbaa gadaa sanarraan booda immoo namicha fira jettu sanarraa fixuu ni dandeenya. Isa booda yaada karaa mala isaa. Taaddalu yaada qabdamoo sin jettee magalteeti. Taaddalu eenyudha ishiin maqaan ishee? Taaddalu gadi buusaati namni itti fufaa namni yaada qabdan. Ani yaada kiyya kanani jedhu osoo abbaa gadaa biraan gaheenu osoo nama biraayyuun ta'eenu obboleessichumti abbaa sun dura dabarsanii maaf inni hin gaafatamu? Innumti maaliif hin gaafatamu? Fakkeenyaaf lafa sana feekirree waraqaa haa barreessisiisu faamiliin irratti ijaarrachuudhaan abbaan lafaa lakki lafti kun hin gurguramne kan kiyyaa arga jedhe namichumti suni waamame maaf hin gaafatamu? Guddee taaddaluu kana gadi buusime gadi buusi. Deebisii asitti deebisii hin deebisaa. Elaa kana ol guddisimee nagarta. Waanuma asitti jiru laali amma. Taaddaluu kana buusimee hin dubbattu ishiin buusi taaddaluu ta'u roobaa kana nu gashaa. Akkana irratti hin cufne garuu kappiliin kee godha. Mul'atu isinitti? Mul'ata. Kuni kaartaadha garuu kaartaa orjinaalarraa kan gargar hin qabne kooppiidha. Kaartaa orjinaala fakkaata garuu kaartaa sobaati. Kanaan nama meeqatu nyaatameera amma. Bichaan kun garuu biyyuma kana keessa jira Finfinnee ama keessa. Ni galee? Roobaa kana nu gashimee rooba. Okay. Ergeeraaf. Innaa wantoonni akkasii waan hojjetamanii fi of eeggachuun baay'ee barbaachisaadha isin jechuun roobaan galeera. Rooba galle erga sila argachaa turte. Ulfaadha. Okay. Guddata dubbataa ramoo. Itti fufi yaada qabaannarra. Yaada kee itti fufime humna enerjii haaraatiin dhufte dubbadhu. Tole ulfaadha. Yaadicha amma isheen kaafte kun dhugaadha. Walitti keenya kana qofaa miti nama hedduu waan agartee dhugaadhaan yoo deemte bakka geessullee beekta. Ishee kana qofa amma fuulleetti baatee dubbatte malee kan dhoksaatti nyaatame hedduu jira. Waan akkasii beekta mudannoo naquun namerraa waa isin himuu barbaada.
nama 3-4 ta'anidha. Hin qopheeffatu. Suuraadhuma qopheeffatanii suuraadhaan ijoollee shawwatu. Namoonni ani walitti dhiyaadhu nama 2-3 amma kan wal lollee wal muufannee dheessu. Waan akkasii warri godhan hedduu jira. Ani naannuma kiyya kana isaanuma san jedheen eegaa ture beektaa karaa sallaa jennaan xiqqoo akkas ta'uu kan danda'u waan baay'ee lafa kaa'anii mari'atanii ajandaadhuma godhatanii kana qopheeffatu. Kan ishii akka maatitti akka hiriyyaatti immoo kan nyaatamu jira. Akkuma abbaa manaa jettee hawwitee ta'a. Hiriyyaadhaan illee waan kana wal amansiisanii itti qophaa'anii ragaa qopheeffatanii abbaa lafaa akka ta'uu danda'u jedhanii kan yaadan nama biraa qopheeffatanii suurallee jijjiirratanii kallattii hedduudhaan itti deemu. Dhugaa lafa jirtuudha. Irratti hojjechuu yoo hin dandeenye boru yookiin obboleettii koo yookiin maatii koo bira ga'uu danda'a kun. Dhugaadha amma akkuma guddataan fide dookumentii akkasii qopheeffatu dursanii kana qabaa jedhuu suura kaafatanii finishingiitu hafee maalitu hafee amma dhumaatti nyaatu birree ishee amma dhumaatti dhugaa rabbi. Kanarraa kakka'ee kana ishee amma kaburteen kaafte dhugaadha hin jira inni akkasii. Kan kana fakkaatu hedduu jira. Gocha si jibbisiisu bakka maal akkamitti akka nyaatamuuf hin beeku. Dhugaadha warra araba ertan keessaa of eeggadhaa bilis. Hamma dandeessuun of eeggadhu. Obboleessuma keetoo ta'e har'a waan gootu hin qabdu. Namni dhugaaf jiru hin jiru. Akkaawuntii mataa kee yoo qabaatte isarratti kattitaa ergamu. Bilaak maarkeettii maal jetteetis hin shawwadamiina. Akka gorsaatti. Lammaffaa yaada muuxannoo jiru immoo isinii dabaluu barbaada asumatti. Akka hiriyyaatti osoo waliin jiru seenaa dhugaadha. Waan qabatamaan ani beekudha. Hiriyyummaa kana haadha manaa akka qabu isheen tun hin beektu arabaa dhufte. Istil bilbila Atra 21 moo akkasii Samsangii illee 21-22 yeroo sana waggaa 3 kana kan nyaatamte birrii jechoonni jedhameenii ishee san itti amansiisan dhugaa dubbachuuf Oromoorraa hin eegamu. Jecha Oromoon dubbachuu hin dandeenye. Amansiisanii qarshii akkaawuntii irraa fuudhanii ATM illee silaa akka abbaa manaatti jedhamee namoota jaarsummaa deeman maatiitti kana hunda meebii warri seenaa kana beektan jiraachuu dandeessu. Deemamee hagam akka nama boochisu sitti himuu hin danda'u. Amma kana namni keenya nama itti amantu ammatti baay'ee ulfaata baay'ee. Akkuma amma kaasee guddataan illee kaasaa ture gara seeratiin dhugaadha waan kana sirreessuun hin danda'ama. Garuu yoo wal bira sagalee dhaabbanne dhugaadha. Anillee garee jara sanii yoo ta'e dhugaan kee jidduutti awwaalama. Ammaaf miidhamuu dandeessaa booda rabbi jira inuma irraa hanta daabshirre. Kasiini akkas amma kana yaadamee kan godhame booda intalli sun maalirra akka jirtu dhugaa rabbiin beeku. Isheen beekuu nan beektu garuu kallattii ittiin nama san argadhu barbaadeen soqee dhabe akka nageen na gaddisiise waan akkasii irra jira namni keenya. Amma sinii ta'uun of eegaa jechuu barbaade burtee galatoomii keessa waan barbaanne walii erguu dandeenya. Waan ta'uu qabu waan gochuu qabnu sagalee waliif ta'uun akkasii siin jabeessaa. Isinillee borullee amma barbaadde beekii amma barbaadde amani namni bifa jijjiirrateera.
amalallee jijjiirrateera. Akkasii kana fakkaataa dhugaadhuma jiru. Isheen amma kan burteedha gowwoomsadha. Waan biraa miti. Tooftaa itti waan kana xumuratu mijeessee abbaa gadaan sefaa natti hin gurgurre jedheeni ani itti hin gurgurre jedheeni maqaadha itti dha'e malee waan ulaagaa itti waliigaltee godhasanirra waan jiru natti fakkaatu. Gochuus hin danda'u. Yoo nama dursee garee qopheeffate garee san keessatti warroota ragaa ta'an warroota akka abbaa lafaatti dhiyaatan dursee xumuree waan ta'eef ofumaaf nyaata nama tokko maybe warra ragaa maal jedhee dhiyaammatu san kaffaluufi danda'a. Kanarraa kan hafe isumatu nyaataa isuma gaafadhu isuma akkuma guddataan dura sii kaase abbaa gadaatti waamsisi achirra dhaabattee immoo kallattii si akeeka waan ta'eef kara seerattis ce'uu dandeessa. Asiin jedha galatooma jabaadhu lasti akkasii jiraachuun dhugaa sagalee uummata kanaa ta'uu danda'a. Gorsallee obbolummaa asumaan walii laachuudhaaf of eeggannoo baay'ee barbaachisa. Keessa'uu warri mana madaamii araba jirtan bilis nama afaanin haasa'iidhaaf nama di. Galatooma sirriitti dhugaa barumsa hedduun isinirraa baradhe. Garuu mooyyuu wanti nani isiniin jechuu barbaade yeroo ammaa kana seerri kala haala maallaqni irra jirtuun namaaf kaffalchiisan immoo yeruma duraanii saniin kan jedhullee gaafii kiyyamee asitti illee naa deebisa. Akka yeroo sanaatti si kaffalama. Akkuma gizee duraa sanitti jechuun ani amma maallaqaanii miti kan inni himachuu heddu ani lafaanin himadha lakki laftiin jiroo jedhe immoo maallaqa kiyya guyyaa har'aatiin yeroo kaareen irra jirtuun akkanaa kennuun jedhe iddoo kanatti seerri nan gargaaru. Si gargaaraa ati keessaan kottu baqqaati warra si gargaaruu danda'an hojii walitti sin fida. Yoo walii galtanii si bira dhaabbachuu danda'u. Bakka si ergeetiin jira lakkoofsa kiyyaa waraqicha feekillee akkasumas immoo wantoota jechoota inni naan jedhe barreeffamaan hundaayyuu screenshot godheetaan jira. Okay. Kanaaf abbaa gadaatillee nan dhiyeessa. Xiqqoo yeroo narraa fudhata malee nan dhiyeessa. Kaardii bitee bilbilee naa dhiyaadhati hawaasa uummata Oromoo mee jechoota isin jettanii haa dhagahanii. Nan jedhaanii nan fidaa naa dubbatanii yookiin immoo sagalee isaanii silkii tokkoon bilbilee tokkoon waraabee sin dhageessisuu hin danda'a jechuu isaan dhufanii yeroo abanii asitti kan hin haasofne yoo ta'e. Rakkoo qabu waqa asas fidadhati ishee. Eshi waqa. Eshi galatoomi nagalchuu keetiif fiqir. Eshi waqa homaa miti ishee keessaan immoo waan danda'amu. Asitti waan tokko kasii dabalu. Maqaallee agartee maqaa inni isinii dhaabu suni maqaa jijjiiranii isinitti buqanii qabaadhaa isaanii barreessan. Maqaa sobaatiin wal waamu. Seeraan gaafatamee adabamuu qaba malee. Kan jedhamu miti kan dubbiin xarra'ameeti dhaba. Nama kamittuu birrii keessan amantaniin kennina baqa nama kamittuu. Namaan hin jiru. Dhugaadha. Shamarran biyya arabaa kana maaf akka ta'e hin beeku malee nama obbiraan qabdu. Farri ishii nyaata ishii ganaa abbaan isin toluu fi haadhi isin toluu fi obboleessi isin toluu fi eessumni adaadaan hin toltuu fi dhiirti jaalalaan qabatteef illee hin toltuu fi abbaan banaan illee hin toluuf. Qabattee ishee dammoo innillee firashii kan ta'e maaliifin beeksisni ishii zim jedhan asirratti. Waan isaan zim jedhaniif. Iddoo kanatti jechuudha nama biyyaatiin gaafataman laftiin jira jedhama. Nu geessi maaf hin jenneerree lubbu bakka sana maaf nu geessi hin jenne.
indeemu teestaranii guyyaa tokko itti tokko sanii lubbuu namaa baasanii oolan jechuudha. Amma immoo maal jedhu beektaa obboleewwan kiyya jala deemee tuttuquu jammare isaaniitti baasee maallaqa akkisuma keenyatti deebisuuf jechuudha. Imala akkanaatillee raawwatee jira. Waan akkanaatillee gocha akkanaatillee adeeme jira yaalee jira jechuudha. Indaganaa information kana aga'ee obboleewwan kiyyaa kennee zinjii akka isaan miira aarii keessa galanii namicha kana akkan tuqne jechuudha. Anis mi'amtuudha. Haati kiyyas mi'amtu obboleewwan kiyyallee mi'amaadha. Tokkoffaa haqa kiyyas na maal wantoota akkas isaan nyaammare hidhanii isaan bakka kana ina ana kennee taa'amaa tusanii bakka nyaatu jechuudha. Akka aaraa miira aarii keessa galanii irraa goranii haala sana